يقول كل وأيوه النجا وانجل دقيقة مراسف والمجنجينيا سجل وأيوه فرصة لبافتور بالكوب سكولا سجل أكز أنا نبي سمك أيسوسيني فرصة لبافتور بالكوب سكولا سجل ركني ساني كيسة تجارة وأيوه تيجتن يوم مسيني مدة مساني كيسة تساني غرقال دبي سائر جي سام فايسي بولا دعاء كيسة تساني باسي آمين ركني ساني كيسة تجارة وأيوه تيجتن يوم مسيني مدة مساني كيسة سامال غرقال ساني غرقال دبي سائر جي سام فايسي بولا دعاء كيسة تساني باسي هاليلويا نمني بولا دعاء كيسة بو كندندو نمني جرين ركنا جرين مدة ما كيسة بو كندندو yeroo waaqayyotti iyyatudha namni yoo iyyachuu dhaabatee hiika argachuu hin danda'u namni yoo dubbachuu dhaabatee furamuu bahuu hin danda'u dhaggeeffadhaa jabeessee waa dubbachuu galata guyyaarraa baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti yeroo ammaa kana namni akka sagalee ta'ee fi sagalee dhageessuu barbaadu malee bisan sagalee dhageessuu barbaadan sagalee dhageessanii ofii isaaniitii dubbatanii waaqayyoon teessoorraa kaafachuu irra namni dubbatee teessoorraa waaqayyoon kaasanii barbaadu waaqayyo immoo imma kee akkuma keetiin karaa makee raawwachuu barbaada. Inni waaqayyo karaa raajotaa, karaa lubootaa, karaa faarfannaa, karaa kadhannaa sagalee waa'ee keessanii waldaa kiristaanaa keessatti ni ergu baay'een isaanii caalaan isaa maal gaafa jettan iddootti waldaan kiristaanaa gaaffii dhiyeessitu bichaa miti. Waldaa kiristaanaa waaqayyo fala godhee kan kaa'e iddootti deebi'uudha. Garri gammadaa waldaan kiristaanaa idha. Iddootti deebi'uudha. waaqayyo nama tokko tokko irraa wanta ni barbaadu maal barbaada gaafa jettanii akka namni hundumtuu iyyuu akka namni hundumtuu dubbatu akka namni hundumtuu waa'ee isaadhaaf rakkina irra ga'eef muddama irra ga'eef areeta irra ga'eef waan isatti hin tolliidhaan alaaf akka inni gara waaqayyootti iyyuu waaqayyo barbaada kanaaf faarsaa 107 lakkoofsi 19 maal jedha gaafa jettan isaan rakkina isaanii keessatti gara waaqayyootti maal godhan jedha hidhiyyatanii jedha innis muddama isaanii keessatti maal godhe jedha isaan gargaaree jedha dubbii isaa ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessa maal godhe jedha isaan baasee jedha amma seenaan kun keessumaa fuulleffannaansaa waa'ee muddama waa'ee mirbata gaafa jettan dudduun isaa kallattiin akka hin agarsiisu waa'ee saba Israa'eliidha waa'ee rakkinaaf dhiphina saba Israa'el irratti ga'eedha isaan rakkina isaanii keessatti gara waaqayyootti iyyataniidha rakkinni maal nama godha gaafa jettan nama iyyisiisa rakkinni maal godha nama iyyisiisa namni keessa gara godha gargaageessaati daqiiqa baay'inaa so'an jedhaaf nama kamuu gaafa laaltan gaafa rakkatu namni caljedhu hin jiru hundumtuun iyya garuu iyyi namaa baay'eedha namni garanni itti iyyu baay'eedha akkaataan ittiin iyyus baay'eedha irrandeebi'a namni garanni itti iyyus baay'eedha akkaataan ittiin iyyus baay'eedha har'a garuu garatti itti iyyituudhaaf akkaataan ittiin iyyuu qabdu waaqayyo sitti dubbata namni yeroo baay'ee gaafa rakkatu hin iyya baay'ee namoota gaafa laaltan inni kaan gara maatiitti iyya gara hiriyyaatti iyya gara hangafaatti iyya gara waaqeffamaatti iyya gara moo jireenya ofiitti deebi'ee ofitti galagalee yookaan abbaa manaa yookaan haadha manaatti iyyata iyyi namaa kallattii baay'eedhaan gara baay'eetti iyyamuu danda'a haa ta'u garuu iyya kana keessaatti iyyi deebii qabu yoo jiraate wanti namni si deebisu jiraachuu danda'a fakkeenyaaf iyya waa'ee birrii muraasaadhaaf waa'ee yartuudhaaf maatiin iyyachuu dandeessu iyyata maatiin sinni deebisan jiraachuu danda'a fakkeenyaaf gargaarsa horiidhaan maatiin iyyattanii waan kuma tokko waan kuma lamaa yoo gaafa sin iyyattan maatiin sinii kennuu danda'a garuu kan sin dhibu iyyata keessa maatiin dhaga'ee waan sin kuma tokko kuma lamaa baagataa iyyattan sinii kennee yerichaaf afaan sin qabachiisuu danda'a iyyi keessan gara abbaatti gara haadhaatti waan ta'eedhaafi gaafa sin gara maatiitti iyyattanii sinii kennamu itti gargaaramtanii kaatanii booddee immoo ammas immoo wanti eegamaa inni ammas iyya biraa jalqabdu yoo obboleessa akkasidha yoo nama biyya bakkeedhaa qabdees doolaaraan yoo si gargaare paawundiidhaan yoo si gargaare birrii Itoophiyaatiin yoo si gargaare harki namaa iyya kee dhaabuu hin danda'u harki waaqayyo garuu iyya kee dhaabamee ani gara har'a eenyu akka ta'een beeku iyya waaqayyo saatii dhaga'uudhaa kan ka'e qaawwisaa raawwatee duudhaamee dhaabama be iyya koo fedhaa iyya gaafa waaqayyo dhaga'u fedhaa nafsayya iyya laala bahadiyaa baas waajjira ganama kana iyyi nama tokkoon dhawaa tokko deebisa kasargataa mirgaa iyya kee amma dhaga'amee sii deebi'uudhaa kan ka'e ati yeroo hundumaa iyyaa otoo hin taane galataa lafaan saaqatta galataan afaan barattan jedhamee galaayyaa
Nakana kita Yerowa aga jara ila. Iya nama aga nama dewi seda. Galata bicara apa sangat beraya. Sini bisa tugas. Iyi ke amma mati kerawa ayo kereta ne kerawa ayo sifato. Sani mau dia bina fangke kereta nasa kamu dia Yesus. Karena namni garaba yeti yudanda. Garawar anggo kamu ni yudanda. Gara sana beri kamu yudanda. Gara firati yudanda. Garawang gara yudanda. Acuma kete garu iyi garaba yeti yudanda. Wang ayo nama berbade iya kulkulla berbada waktu kita nama. Iya kulkulla kesetimo. Namni akkata gara iyudanda gara waktu itu gapai. Namun ni baik akka ayo ni cala gafi nama dewi sube. Hada cala, abba cala, lammi cala, fura cala. Akka ayo iya nama dewi sube. Garu malim bekan gafa bekan akkata iya nan bekan. Kuda kana kesatti samni kun kan iyega. Samni kun kan ni watu watedaf mal kaba gafa getta mudda maka mudda misa kun mo jirenya kami ke segera gafa getten jirenya bolna ke segera chisa jirenyi sani jirenya bolna jirenyi bolna mo lokana amalli bolna mal gafa getten amalli bolna bolli balna kam yo bolna ke yugarun mangam amala bolna ke segera bulatan bat inninju ipine jira dukkane jira achike sabauna yoronduma fedi bo sagara tujira nagani juru bolna ke satti garu samal ko dangida muddama sani kesatti garawa ayo tiyatani innemmo ma sair ge tigeda birri erge finje wa bila erge finje akamati kesani debi wa aga debi su akamati timiti akafrat timiti sagale dan si debi sa amen ana gafa sani yatan isar rakkina sani kesat isar muddama sani kesat gafa rakkatan gafa muddaman garawa ayo tiyatani wa ayo mo iya sani daga egeda iya sani daga sasani iya tani devi kennu afwa ayo bolna ke sakanga di sambasu bolna ke sakanga di sambasu maselari ergemiti nama ka ke ka abe sambasu ergemiti ofisa si bobanti wa ali se dufe har ka sasamul atasa akka kan ma trufe ko tu ba ke ta cinye denimiti wa to ko bicara ergef no diga sangara ko la do ka tabilis wontan ergem ma ga bagetan dubbi sa ergega malgole samode isam fay lisege dubbi sa erge bodde samni ko malte egeda im fay erge fagedi bodde malta egeda bolle du ake say sambase samni ko bolle du ake sabu kan dende jalkaba malgode wan ayo tiyat ada gaje bessa bolle du ake sa abate egeda bolle du ake sa abate iyajira bolle du ake sa abate watu ata egeda gafa gere wan ayo tiyat wa ayo sagal abawata ko godef sangere garuda sani kuda sagale sa tuppi sa ergef gafaru piwa ayo dofo satni kon bolla du akesat tu odaf kan kajela maltani in fayani namni fayemmo wala go tudanda namni fayemmo sadukku sada sanala ala umna kabawantena yero kuba wango tundandenye yero fayetummo wango tunde subaye kabawantena agenya namni tokko milli sa kubsata yote gara kale ba udando erga milli sa fayye bode garo al takkati utale ba udanda arraba ko erga wa indufe harda mana enyo akatembe ko mane jirene enyo akatembe ko mane tuppiwa ayoti din fayye la fichamba yana wala to kasto ko suni kayra wa kale wa karra ko manjera tegel kashi arna wambe aba fayyu mana ke to fayya ananti ke fayya afura ke fayya ya fana mina kasa gette el dua ayo suma si kasa negira de wa ayo gada ya ana ma jeda ana kasa da kasa kake namni anak kasu wa e gacha kan jutu subat na mata ba e kasa da wa hakka na makati e dungo wa amen yero sagale sat kana fira ka waldan kristana amanto rawamte walda kristana ke to tikabde wani shekini du wa bran sayna sagale latif amala wa ayo abdu antedaf wa ayo nama faji suda nama gargarula wanta ni nama ken wa beran seina hatta mu wana sini kan nukabal nama to gogoro erga sagale la daf ku wa ayo la dafi wanta bawre daga ke sabata la kana kasai ma iya mena menam baira ya wanta sikada gira chudanda batala kana kasagarum ba daf tiene hiyumato okubato nikimani yato erga guya darin ba kana gira ya tabada kami ganan ba
baba ya da baba ol kaside bis wakuma kana kes barama kana kes chuma kana raye kana mati ke khaba kibba kasle karta gandhi sambe ka mudani daga mere ka last se gandhi sura ra abe se gandhi saya ol kana badana gandhi saya kana gandhi saya yastina abe gana polina ya saya nawa saya kinamata pasar ka kya abe se base di gay se base di gay nora undi kesan karo bae kesan amma wan kesa bo barbade bae kamtu kan sindi ne gedos kes ba uje tundida takka nagada kana ya tanindide takka kana bantanindide takka sanaga tanindide takka durbi yale sindide anda karo wa arabe fera indidu sindidu ne gareyes ya perra bado babas harka enyu mane tusa enyu mane sirra tarraga diga yesose yo kana mama ka wante iraf sagale ya no tante ka diga ya sagale na ka sagale ya kana sagale na ka sagale ya dafan iyatu wa ayya kedaga nama rakkina kesa aljide taw garakino jinta mananje nama garakina ketin tayni ba ayya kesa ka ila nama sagale la ka bali bona gede wa ayya ya na ka fuda gede sigel nama sagale akkabi desun gubajira sinimo ke hudani tani bihana sigula daate ba de wa ayya duppi sa ergege hatta duppi sir be kede wa ayyo iya keda gera iya keda be gera iya kulkullana naga himma ta wa ayyo kana fina kan samne kun garawa ayyo tiyate inni mamudda masane ke sangar gare bolla du'a ke sa isambase amen kana akkata iyannati kan namota bari barbai debi dak be bari ke sana mako me akasi kam du'a ayorra nan karadda na diyadda hinumam boa debi adeje iya kulkulla aje chuma chula namoto ko to garo bai halkanis guyya su akirro timbo akas sagale wa ayat gafalat lukas ko na prasa demai dala ko so ko me gabritan wa edward tishi abba fadi durat de debite yaron duma wa imma shedaf namicha wajju wal farmisu to kokas durat to ko to jire jarai sagale wa kayo bigichu ma kesamo abba fadi gala ko to jirai abba fadi kun durat kana af fadi ken no dire faradu ken ne la faradu wa har kisege durat kun garu yaron duma de debite ana bisana farmu gittu ti mal ko e getturte da fadi na af kenni murto na af kenni injati turre namichi kun garu gaba shen deddebu rakatu wato ofisa yade ofuma sati mari yade amma amiye afoti dediyet wa ayno soda tu ayomba nama saifa tu ayomba de sawabi du baktin kunal kanin guya gala ko tire debi tu daf mali wa e shen fara de ferdi ken ne fi o kam murte sefi regede modde mane da komsa afusha ne datti mo mai da sobetu e gaida namni foni yo kanach namni to ko yu erga keste wa ayo moeda warra alkanin guya garasat iyatanidaf warra alkanin guya garasat iyatanidaf inni uga sanin basu fi rege inni faradu fi rege wala yoro kamaro garasat iyatan alkanin fi guya me alkanin guya ida alkanin guya warra gara emuti iyatani warra gara wa ayot iyatanidaf wa ayot uga sanin basu rege embasa amen gar ko ka sa embasa daya wa ayot uga na mamal ko chutanda basu randa garu warra kami basa gafa getan warra alkani guya gara emuti gatani garu wa ayoti yatan igina mota ba e garu iga saiti igina mota ba e iga dakikat igina mota ba e iya amma gafa wa to kota utti yo kana chimma maga mata uri rutti wa ayo kan babal namarra iya kami yo kana chukarabira kadanna kami diga magetan kadanna yo hundumati kadanna gechun karabira chafata kulake iya bakka bera wantida wa kadanna ketti iya ba e gudda namni iyu nama rakkateda namni iyu nama muddameda namni iyu nama tawfirida maina ga hamna ko romone yo abban iye orra magara la magana nama dir matayna yo iyu abate dir mannan injiru gechu wa ayyo samala kasika gamat iyitu
gaafati dubbattu waa'ee jireenya kee waa'ee mana kee waa'ee bara kee cal na dhageessa beessa cal jettee teenya rakkina kee keessa sirratti ilaala waaqa cal jedhe dhufee dirqamaa sin baasu waaqayyo yooti iyyatte garuu yooti bakka nagaa kana booda yooti gatte garuu waaqa maayidha eesi gaa'e haleluuyaa kanaaf maal barbaada waaqayyo gaafa gettanii qulqulloonni gara bakka iyyatan barbaada iyyicha keessa iyyakkamiin jedhe iyya qulqullaa'aa barbaada waaqayyo kanaaf warra alkaniif guyyaa gara isaatti iyyataniidhaaf inni dhugaa isaanii baasuu dheegedha inni faraduufii dheegedha inni murtoon kennuuf inni deebiin kennuuf dheegedha maaliif jedhe kana Yesuus akka namoonni yeroo hundumaa dhimmanii kadhataniidhaaf dubbate Yesuus dhimmanii kadhataniidhaaf kadhannaan namoota baay'ee kadhannaa guyyaa tokko keessaati daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 kadhatu gaafa guyyaa lammaffaa abdii kutannaan kadhatu gaafa sadaffaa immoo hindi dheerachuma raaniisu ji'an gaan namoonni torban gaan waggaan gaan waggaa 2-3 ga'uu danda'an kadhannaan namoota baay'ee amma arraan garaa isaanii iddoo gootti dhaka warra kaan immoo hamma arraan garaa isaanii yoo dhufuu dhaabaate addaan kutanii kan biraatti gala waaqayyo garuu maal barbaada gaafa gettan namni yeroo hundumaa akka inni furata deebi'ee sakaratu barbaada keessaayyuu halkanii guyyaa mi halkanii guyyaadha har'a yoo laalta waggaa kana keessa namni afaan saatiin dubbachaa oola malee afuura kadhannaatiin waaqayyotti dubbachaa oola kan inni haasa'u waa'ee bara kana kan inni haasa'u waa'ee dhukkubasaa kan inni haasa'u waa'ee jireenyasaa waaqayyo na baasuu danda'a jedhee dubbattoon ta'in akkam taanaa maaltu nu baasaa waaqayyo immoo kan nama baasu gaafa namni iyyatuun baasaa jedhe kutaammaa keetti faarsaa keetti gaafa isaan iyyatan inni muddama isaanii keessatti maal isaan godhe isaan gargaare erga gargaaree booddee dubbii isaa ergee fi boolla du'aa keessaa isaan baase jedha waan ta'eef.
Ana kami kalisa, kaya wetu sa, kaya